mootummaan maraawwatti humnooti nageenyaa mootummaadhaa lammiilee nagaa hin alleelle jechuudhaan ibseeti jira. Adeemsi walharkaa fuudhiinsaa baallii gadaa Gujii 75ffaan ammas akkuma itti fufetti jira. Masrii fi Tarkiin hariiroo isaanii waggootaaf addacitee ture haaromsuudhaaf waliigaluun dhagahame. Kana madaawatan oduu joo ture amma oduu bal'inaatti dabarraa Anabboo Maaqaasooti. Kun Waliif TVdha. Mootummaan maraawwatti humnooti nageenyaa mootummaadhaa lammiilee nagaa hin alleelle jechuudhaan ibsa guyyaa irraa laateen ibseeti jira. Kennaa Darajjee bal'inasaa akka itti qindeessiteerti. Mootummaan Itoophiyaa naannoo Amaaraa magaalaa Maraawwitti humnoonni nageenya mootummaa lammiilee nagaa hin alleelle jechuun ibsa koomishiniin mirgoota namoomaa baase kan hin fudhanne ta'uu beeksise. Koomishiniin mirga namooma Itoophiyaa ibsa Guraandhala 2016 baaseen godina Goojjam Kaabaa magaalaa Maraawwitti lammiileen nagaa ajjeefamaniiru gabaase jedhu baasee ture. Namoonni ajjeefaman kunniin sababa himata faannoodhaaf deeggarsa gootu jedhuu fi miseensota faannooti jechuun humnoota mootummaatiin ajjeefaman jedhee ture. Dubbii himaan tajaajila koomishinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu gabaasa kanaaf deebii kennuuf ibsa laataniin humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti guyyaa sana walitti bu'insi turuu eeruun haleellaan lammiilee nagaa irratti xiyyeeffate hin raawwatamne jedhaniiru. Humna raayyaa tarkaanfii kana fudhate haleellaa humnoonni finxaaleeyyii kan mooraa waraanni itti qubate dhuunfatanii meeshaa waraanaa fi loojistikii sammuuf karaa garaagaraatiin sochii taasisan irratti mirga of tiksuu fayyadamuun tarkaanfii fudhate jedheera. Dr. Laggasaan akka jedhanitti humnoonni finxaaleeyyii kunniin tarkaanfii humnoonni raayyaa fudhate hordofuun miseensonni finxaaleeyyii kunniin gara manneen namoota dhuunfaatti dhiyeessan jedhe. Humnoonni mootummaa namoota kanneen manaa manatti yeroo hordofanitti miseensonni finxaaleeyyii kunniin deebisanii dhukaasa biraa banan jedheera. Koomishiniin mirga namooma Itoophiyaa garuu humnoonni mootummaa manaa manatti naanna'uun namoota 6 ajjeesuu ibseera. Haa ta'u malee ministeerichi tarkaanfiin akkasii fudhatamu odeeffannoo mirkanaa'e hin jiru jedheera. Lammiileen nagaa haa hafuutii kan hidhateeyyuu yeroo harka laate akka ajjeefamu seerri hin ajaju. Hojmaanni akkasiis hin jiru. Akkasis ta'uu hin danda'u yoo taateen akkasii jiraate miseensota gocha akkasii raawwatan ministeerichi tarkaanfii fudhata jechuun VOA'tti himaniiru. Haleellaa naannoo Amaaraatti mudate jedhame kana dhaabbilee fi biyyoonni garaagaraa balaaleffataniiru. Imbaasiin United Kingdom Itoophiyaatti argamu lammiilee nagaa irratti aggaammiin godhamuu hin malu jechuun haleellaan raawwatame kun akka qoratamu gaafateera. Kana malees waldhabdeen dhaabbatee mariin nageenyaa akka gaggeeffamu gaafateera. Haaluma wal fakkaatuun qoonsilli Kanaadaa haleellaan Maraawwititti raawwatame kan isa yaaddeessu ta'uu ibsuun mariin nageenyaa akka gaggeeffamu gaafateera. Gamtaan Awurooppaa ibsa eengadda baaseen haleellaa magaalaa Maraawwitti lammiilee nagaa irratti raawwatame irratti qorannoo walabaa akka godhamu gaafateera. Dabalataanis ambaasaaddarri Ameerikaa qorannoon akka gaggeeffamu gaafateera. Waldhabdeen mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira jechuun Addis Istaandard gabaaseera. Adeemsi walharkaa fuudhiinsaa baallii gadaa Gujii 75ffaan akkuma itti fufetti jira. Guyyaa har'aatti gumii mee bokkuu taa'uudhaan seerota waayyuus tumatee ka'eeti jira. Boru ammoo seerota wayyoomaatu tumamaa jedhameeti eegama. Boru mashii bal'asaa akka itti qindeesseera. Waaqi wayyu, lafti wayyu, abbaan wayyu, haati wayyu, gadaa wayyu. Kun lallaba guyyaa har'aa kana gumiin mi'ee bokkoo labsitee kaatee hawaasni Gujii jila gubbatti argama. Gadaan martinuu galee qixxee ciisa. Hardaaleen muummichaa ilmaan kuntumaaf daarimuu mi'een bokkoo ammoo hardhaan tanallee guyyaa lammeessootiif seerota gumiin tunte tana itti lallabamee biraa kaamee jira. Sirni baallii walharkaa fuudhiinsa gadaa Gujii kun adeemsa dheeraa keessa fulla'ee dabara. Warri baallii kennanu yoo diqqaatti ardaalee jilaa 37 ol sirna garagaraa itti raawwatanii dhumarratti ammoo ardaa guddicha mi'ee bokkootti galuudhaan baallii kennu. Gujiin ardaalee jilaa 300 ol ta'e qaba. Hundi isaaniitu akkaatuma barbaachisummaa isaaniitiin itti jilefama. Gujiin farra jilisee baafata. Quufaa fi nagaallee ammoo jilifatee galfata. Hawaasni kun torbaan tana guutuu jila gubbatti argama. Gadaan Gujii marti isaatu mi'ee bokkootti galee qachaa qubatee jira. Sirni martinuu aadaa fi seera lallaba gumii mi'ee bokkoo tanaan dura dabaree raawwatame ammaan tana jila gubbatti argama. Eega sirni marti qixxee ta'een duuba sirni baallii walharkaa fuudhiinsaaf oolu taasifamuu itti fufee jira. Fakkeenyaaf gumiin guyyoota 6
fi walitti aanuudhaan bokkotti taa'ame seerota adda addaatti lallabamuu eegalee jira. Gumiin seerota ture garii haaromsitee ka barbaadde immoo fooyyessuullee dandeetti. Akkaatuma barbaachisummaa isaatiin wanni martinuu ta'a. Gaaf guyyaa torbaffaa immoo baallittuu dabarfamee kennama. Amma adeemsi sun marti tartiibaan taasifamuu irratti argama. Adeemsi sirna dabarsaa baallii gadaa gujii 75ffaanis akkaatuma jeebantummaa isaa eegeen sirrii adeemuu irratti argama. Har'a gumiin guyyaa lammaffaaf subiin kaatee mi'ee bokkootti yennaa teettu kana seerota wayyuu hedduu lalladdee jirti. Seeronni kunillee ammoo seera waaqi wayyuu jedhu, seera latti wayyuu jedhu, seera abbaa wayyuu jedhu, seera haati wayyuu jedhuu fi seera gadaalle wayyuu jedhu itti lallabamuudhaan buufateetii jira. Bor jechuunillee ammoo guraandhala 8 bara 2016tti gumiin tun guyyaa sadaffaa fi kateettu ta'a. Guyyaa sadaffaa kanatti ammoo gumiin seerota wayyoomaa, seerota aadaatii fi labsiiwwan seeraa garagaraa ni labsiti jedhameetu eeggama. Addunyaa irratti daa'imman biiliyoona 1.4 eegumsa bu'uura hawaasummaa dhabuun rakkoolee garagaraatiif saaxilamoo ta'uu isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi Britain Save the Children ibseeti jira. Beenyaa Shiramuu Balasaa Qindeessi. Akka addunyaatti daa'imman umriin isaanii waggaa 16 gadi ta'e biiliyoona 1.4 ta'an eegumsa hawaasummaa bifa kamiinuu waan hin qabneef dhukkuba nyaata madaalawaa dhabuu fi hiyyummaaf saaxilamoo ta'uu isaanii ragaan dhaabbata UN 2 fi dhaabbata tola ooltummaa Britain Save the Children jedhamurraa argame ni mul'isa. Ragaan kun kan qindaa'e dhaabbata hojjetaa idil addunyaa fandii dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan UNICEF fi Save the Childrenidha. Biyyoota galii gadaanaa qaban keessatti daa'imman 10 keessaa tokko gadi faayidaa daa'imman kan argatan yoo ta'u kunis uwwisa daa'immanii biyyoota galii olaanaa qaban keessatti argaman waliin wal bira qabame yoo ilaalamu garaagarummaa guddaa akka qabu kan mul'isudha. Akka addunyaatti daa'imman miliyoona 333 hiyyummaa keessa kan jiraatan yoo ta'u kunis guyyaatti doolaara 2 gadi ta'een jiraachuuf akka dirqamanidha. Daa'imman gara biliyoona 1tti dhiyaatan immoo kallattii garaagaraa ta'een hiyyummaa hedduu keessa akka jiraatan daarikteerri maammata hawaasummaa fi eegumsa hawaasummaa addunyaa UNICEF Naataaliyaa Wenderroos himtee jirti. Adeemsa saffisaa amma jiruun karoora misoomatti fufiinsa qaban galmaan ga'uun galmoota hiyyummaa hir'isuu mirkaneessuun kan hin danda'amne ta'uu himuun kun immoo fudhatama kan hin qabne akka ta'e simteetti. Rakkoo hiyyummaa daa'immanii xiqqeessuuf immoo imaammata filannoo mootummoonni taasisuu qabanidhas jetteetti. Faayidaa daa'immanii waliigalaa tartiibaan dhugoomsuu dabalatee uwwisa eegumsa hawaasummaa daa'immaniif qabsoo duula hiyyummaa irratti babal'isuun murteessaadhas jedhan. Kaayyoon garee dhaabbata kanneenis daa'imman eegumsa bu'uura hawaasummaa murteessaa ta'e akka argatanii fi fayyaa yeroo dheeraa daa'immanii eeguu guddisuuf yaadame akka ta'e simaniiru. Kunis daa'imman kunuunsa fayyaa, soorata barnoota qulqullina qabu, bishaanii fi qulqullina naannoo akka argatan gochuun barbaachisaadhas jetteetti. Daa'imman hedduun qabeenyaa fi wantoota tajaajila bu'uuraa hiyyummaa jalaa miliquuf isaan barbaachisu waan dhabaniif dhiibbaa yeroo dheeraa beela, hanqina nyaataa fi hanqina dandeettiif saaxilamu. Ragaan kun akka ibsutti immoo waggoota 14 keessatti waliin gahinsi faayidaa daa'imman argachuu qabanii akka addunyaatti lakkoofsa xiqqaa ta'een kan dabale yoo ta'u kunis bara 2009tti dhibbeentaa 20 kan ture bara 2023tti immoo dhibbeentaa 23.1tti ol guddateera. Haa ta'u malee guddinni kun madaalawaa kan hin taane ta'uunis ibsameera. Biyyoota galii gadaanaa qaban keessatti saffisni uwwisa faayidaa bu'uuraa hawaasummaa daa'imman argachuu qabanii haala nama ajaa'ibuun gadi bu'ee jiraachuudha. Kunis immoo naannoo dhibbeentaa 9 qofa akka ta'ee fi biyyoota galii olaanaa qaban keessatti immoo dhibbeentaa 84.6 ta'uu ragaan jiru kan mul'isu ta'uudha. Akka gabaasitti harriitti wal jedhutti yoo ta'e immoo biyyoota rakkoo qilleensaaf saaxilamoo ta'an keessatti waliin gahinsi tajaajila bu'uuraa hawaasummaa daa'immanii biyyoota balaa olaanaaf hin saaxilamne irraa harka 3 gadi aanaa akka ta'edha. Daa'imman eegumsa hawaasummaatiin akka hammataman gochuun dhiibbaa hamaa rakkoo qilleensaa irraa isaan eeguuf furtuudha jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi Britain Save the Children himanii jiru. Mootummaan Somaaliyaadhaa rakkoo nageenyaatiin wal qabatee haguuggii fuulaa yookiin ammoo hijaaba dhorguusaa gabaafameeti jira. Daraartuu Garbaa bal'asaa qabdi. Rakkoo nageenyaatiin kan wal qabate Soomaaliyaan haguuggii fuulaa dhorkite. Jiraattonni magaalaa guddoo Soomaaliyaa Moqaadishoo haguuggii fuulaa akka hin uffanne aangaa'onni Soomaaliyaa sodaa rakkoo nageenyaatiin wal qabateen akka hin uffanne dhorkanii jiraachuun himame. Dubbi himaa bulchiinsa Moqaadishoo Saalaa Dheeree wabeeffachuun BBC'n akka gabaasetti haguuggii fuulaa uffachuun eenyummaa ofii dhoksuun yakkawwan garaagaraa hojjechuun magaalaa kana keessatti babal'achaa jira jedhani. Weerara koronaa addunyaa mudate hordofuun tatamsa'ina
dhukkubichaa to'achuuf namoonni haguuggii fuulaa fayyadamaa jiraachuun kan beekamu yeroo ta'u akkasumas haguuggii mataa uffachuuf geejjiba uummataa keessatti meeshaa waraanaa hidhatanii seenuun dhorkamee akka jiru eerama. Haa ta'u malee haguuggiin mataa aadaa sunnaa jedhamu kan maanguddootaan uffatamu hin dhorkamne. Marii dhimma nageenyaa tibbana Moqaadishootti godhame kan pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mohammadiin hoogganame hordofee murteen kun kan darbe ta'uunsaa himameera. Torri miidiyaa hawaasummaa X shororkeessota irraatii kafaltii fudhataa akka jiru duultootiin iftoomina teekinooloojii ibsaniitti jiru. Liyaa Taaddasee bal'asaa qabdi. Dhaabbanni Elon Musk X duraan Twitter jedhamuun beekamu gareewwan shororkeessummaan labsamaniif Ameerikaa keessatti akka hin hojjenne dhorkaman kaffaltiidhaan sabiskiraayibii akka godhan eeyyameera jedhan duultonni. Dhaabbanni Tech Transparency Project TTP jedhamu X miseensota Hezbollaadhaaf mallattoo cuquliisaa kenneeraaf jedhe. X irratti mallattoo cuquliisaa argachuun $8 nama kaffalchiisa. Kanaanis barreeffama dheeraa maxxansuu fi kan caalaa fayyadamaa baay'ee waliin gahuun danda'ama. X gabaasni kun bahuun booda mallattoo cuquliisaa haquun eegumsi isaa jabaa akka ture hime. Elon bara 2022tti mallattoo cuquliisaaf kaffalchiisuu yeroo murteesse ijoo dubbii ta'ee ture. Kanneen qeeqan odeeffannoo sobaaf karaa bana. Kanneen nama biraa fakkeessuun akkaawuntii bananiif carraa kenna jechaa turan. Kanaan dura mallattoon cuquliisaa sun kan agarsiisu miidiyaan hawaasaa sun eenyummaa akkaawuntii duuba jiru mirkaneesseera waan jedhu ture. Mallattoo kana baay'inaan kan argachaa turan gaazexeessitootaa fi hooggantoota biyyaa akkasumas namoota beekamoo turan. Ameerikaatti namoota qoqqobbiin irra kaa'ameef otoo hin kaffaliin akkaawuntii argachuun dhaabbatichi namoota sirrii hin taaneef waltajjii kennaa jira jedhamuun dabalataan seera USA cabseera himannaan jedhus irratti dhiyaachaa ture. Amma waltajjiin sun kaffaltiidhaan hojjechuu eegaleeti jira. X dhimmi seera haaraa itti dhufaa jira jedhe Tech Transparency Project. Akka X jedhutti gabaasa arguun booda akkaawuntiiwwan kana akka adda baase himuun mallattoo cuquliisaa haqe. Akka TTP'n jedhutti akkaawuntiin Ansaarallaa duuba jiru Huutii jedhamuun beekamu mallattoo cuquliisaa argateera. Amma mallattoon sun haqameeti jira. Akkaawuntichi hordoftoota 23 ol qaba. Huutiin Ameerikaa fi UK keessatti qoqqobbiin irra kaa'ameeti jira. Mootummaan UK Huutii irra qoqqobbii kan kaa'e humna dooniiwwan idil addunyaa galaana diimaarra yabalaniif dadhabsiisuu fi nagaaf tasgabbii Yaman jabeessuuf jedhe. Ameerikaan namoota dhuunfaa gareewwanii fi biyyoota nageenya biyyaalessaaf yaaddoodha jechuu irratti qoqqobbii keessi. Elon Musk garuu kanaaf tajaajila filatamaa jarreen kunneen muraasaaf gurguraa waan jiru fakkaata. Mallattoon cuquliisaa maqaa fi suuraa Hassan Nasrallaa hoogganaa olaanaa Hezbollah irra jiru eenyummaan mirkaneeffamuu agarsiisuu fi kunis tajaajila addaa yookiin premium X maamiltoota sabiskiraayibii godhaniif namni biraan isaaniin fakkeesse akka hin banneef kennudha. X tajaajila kana kennuuf fayyadamtoonni waraqaa eenyummaa mootummaa galchuu fi mallattoo cuquliisaa argachuuf ammoo suuraa ofii isaanii agarsiisuun isaaniif mala. Nasrallaan ulaagaa kana raawwachuu isaaniif waan beekame hin jiru jedha TTP'n. Gareen eegumsaa X adeemsi kenniinsa tajaajila kanaa dirqama seeraa kan eegedha. Qaama X'if warreen kennaniidhaanis addatti mirkanaa'eera jedhe. Elon Musk dureessi addunyaa kanaa miidiyaan hawaasaa kun addabaabaa'ii magaalaa akka ta'uun barbaada jechuun bilisummaa of ibsuuf akka jabeessu himuun qabiyyeewwan seeraan ala ta'an garuu akka haqu dubbateeti jira. Raapparri beekamaa Kanye West yaada farra warra seemii barreesse jedhamuun ji'a 8tiif ugguramee ture. Bara 2023tti gara waltajjichaatti deebisuunsaa ijoo dubbii ta'ee ture. TTP'n akka jedhutti inni TV chaanaalii TV mootummaa Raashiyaan to'atamuu fi akkaawuntiiwwan biroo kan kaffaltii raawwatan adda baasuu himeeti jira. Ameerikaan Raashiyaan Yuukireen weeraruun booda daldala wajjin taasifamu seeraan ala jetteetti jechuun BBC'n gabaaseera. Masrii fi Tarkiin hariiroo isaanii waggootaaf adda citee ture haaromsuuf waliigaltee irra ga'uu isaanii gabaafameeti jira. Pirezidaantiin Tarkii Rasiib Xayyib Erdogaanii fi giti isaanii Masrii Abdul Fattah Al-Sisi kaleessa Kaayirootti wal arguudhaan hariiroo biyyoota lamaanii waggoota kurnan oliif adda citee ture deebisanii haaromsuudhaaf waliigalaniiti jiru. Pirezidaantiin Tarkii Xayyib Erdogan daawwannaa hojiidhaatiif gara Masrii Kaayirootti yeroo imalan waggoota 10 ol booda kun isa jalqabaati. Bara 2013 keessatti ministeera ittisaa Masrii yeroo san kan turan Abdul Fattah Al-Sisi pirezidaantii biyyattii michummaa mootummaa Tarkii kan turan Mohammad Mursi aangoorraa fonqolchuu isaanii booda hariiroo biyyoota lamaanii adda citee kan ture. Hooggantootni biyyoota lamaanii marii kaleessaa roobii Kaayirootti taasisaniin hariiroo biyyoota lamaanii waggootaaf adda citee ture akka haaratti eegaluudhaaf waliigaluu isaanis beeksisaniitu jiru. Marii isaanii kanaanis waliigalteen gamlamee hedduun mallatteessaniitu jiru. Waliigalteen kunis dameewwan siyaasaa, dinagdee, nageenya, waraana, farra yakkaa, aadaa, barnoota, saayinsii fi kanneen biroo kan hammate ta'uunis ibsameetu jira.
Kana malees hooggantootni lameen kun haleellaa Israa'el Gaazaa keessatti geggeessaa jirtu qeeqanii dhukaasni akka dhaabatus gaafataniitti jiru. Televiziyoonii Waleefiraatii oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaatu qophiileen kennaaf namoota daawwadhaa turtii gaarii.